seenaa raaree diida waalee fi hundeeffama waggaa 16ffaa aanaa Cinaaksan. Akka maanguddoonni jedhanitti Oromoon ilmaan lama Booranaaf Baarentoo qaba. Booranni ilmaan 11 kan qabu yommuu ta'u, Baarentoon immoo ilmaan 5 kanneen Lammooggaa Baarentoo, Murawaa Baarentoo, Karrayyuu Baarentoo, Ambannaa Baarentoo fi Qalloo Baarentoo jedhaman qaba. Qalloon immoo ilmaan 4 kan Halaa Qalloo, Oborraa Qalloo, Dagaa Qalloo fi Baabbillee Qalloo jedhaman qaba. Dagaan ilmaan 3 kan Sadeen Dagaa jedhamuun beekaman Jaarsoo Dagaa, Noolee Dagaa fi Uumee Dagaa qaba. Dagaatti aansee kan jiru ilmaan 6 jaarsooti. Uummanni Oromoo aanaa yeroo ammaa Cinaaksan jedhamu kana keessa jiraachaa turan uummata gosa Oromoo 6 jaarsoo jedhaman kana jalatti akka ramadaman maanguddoonni ni himu. Oromoon Booranaa fi Bareentoo lameen san dhale. Boorantichi 11, Bareentoo 5. Nuti 5 Bareentooti irraayi. 5 Bareentoo, Lammuugaa Bareentoo, Murawwaa Bareentoo, Karrayyuu Bareentoo, Umbannaa Bareentoo, Qalloo Bareentoo. 5 ilmaan Bareentooti irraayi. Bareentoo isa gabbu'a, 4 Qallooti gabbu'a. Alaa Qalloo, Oborraa Qalloo, Dagaa Qalloo, Baabilee Qalloo. 4 ilmaan Qallooti. Qalloo irraa gabbu'a, 3 Dagaati gabbu'a. 3 ilmaan Dagaa, Jaarsoo Dagaa, Noolee Dagaa, Uumee Dagaati gabbu'a. Daga eenyu gabbu'a, 6 jaarsooti gabbu'a. Akkasiin inni Oromoo. Uummanni aanaa kana keessa jiraachaa turan akka Oromoota iddoo biroo sirna ittiin bulmaata ganamaa kan uumaa Oromtichaa sirna gadaatiin bulaa turuu odeeffannoon argame ni ibsa. Heerri gadaa uummanni kun ittiin bulaa turan heera waraabbiin isaa burqaa Oromtichaa ta'ee fi tumaa heera gaaddisa Raabaaduurii kasadan ilmaan Dagaa jechuunis Noolee Dagaa, Uumee Dagaa fi Jaarsoo Dagaa bu'uureffate heera badhaasoo miixxeeti. Heerri kun gulantaa mana Faara Booruu jedhamuun Oromoota naannoo kana jiraatan bira darbee uummanni ollaa kanneen akka gosa Somaalee, Iisaa, Yabarree, Isaaq, Akkichuu fi kan kana fakkaatan biratti illeen seera ittiin bulmaata ta'ee tajaajilaa jira. Heerri kun keeyyata 153 fi gulantaa 3 kan heera Ablee Dhiigaa, heera Ragaa fi heera Hirbuu yookiin heera Kakuutti qoodamee argama. Uummanni har'a keessa jiru uummanni Jaarsoo Dagaa kun sirna gadaatiin buluu turan. Abbaan gadaa isaanii Waalid jedhama ture. Abbaa gadaa 6 jaarsoo yookaan Waalid nama jedhamu ture. Moggaasni maqaa lafa kanaallee nama Waalid jedhamu sanirraa moggaafame jechuudha. Raaree Waalid jedhamti raareen tuni. Aadaa uffataa qabdi, aadaa nafaqaa qabdi, aadaa heeraan bulan qabdi, aadaa hunda takka takkattiin adda sii baasa. Aadaan heeraa tan isin qabdu kopha. Aadaan bulmaataa kopha. Aadaan uffataa kopha, aadaan nyaataa kophaa jechuudha. Aadaan teenya hoo tan nurraa fallaa goote malee aadaan teenya sabbata hidhachuu, siddeeta hidhachuu. Aadaa Oromoon qabdu sanuma qabdan huccuu gadaa hidhachuudha. Aadaan teenya tan hidhannoo irraatis tan. Aadaan heeraa namni yoo wal ajjeese heera qabna. Heerri nuti qabnu hoo heera 6 jaarsoo mana badhaasoo mixee gulantaa Faaraa Booruu heerri keenya. Baatii 12 ta'a heera keenya. Baatii 4 ni jaaran. Baatii 4 ni eebbisan. Baatii 4 ni abaaran. Wanni baatii 4 abaaran bakka nuti abaarra irruma dhayti. Bahan qabda jechuu barbaadeeti. Bakka nuti eebbifne irruma dhayti. Ni eebbifne udu'aadhaan gaggeeffamti jechuudha. Bakka nuti itti gateenyee dubbanne waan baatii 4 murteessine murtumaanii gargaggallaa jechuudha. Heera gawwitoo jenneeti. Namni oguu waa balleesse, ustuu waa balleesse heera gawwitootiin qaqqabsiifne. Sabaraa, marashaa, ibidda keenyaa fi fincaa'isa akka dhaamsee ilmaan isaatis akka dhabaman goonaa hoggaa inni takka kate dhabame jechuudha. Aadaa nyaataa wanni beekamaniin armaa afaan keenya kana afaan oliitii fi afaan keenya hunda koo milaa shuuroo jennaan nuti. Shuuroo jennee affeelleeti. Aanaa ammaatti goona maddatti goona. Takkaa jira ammas qamadii fi deeynee cabsineeti. Affeellee dhadhaatti goona. Aanan jala foona. Kan iska jaamsun. Ammas taa'amtuu jira ammas suumoo jenneeti feeddeganii boqqolloo ataraan affeelanii geessan. Wali geessanii. Aadaan teenya tana. Huccuus guduraa waan Soomaalii jala galleef huccuu tana biifanii immoo igan ammoo itti walii galanii huccuus ni fidatan hidhachuu jiran.
sirni gabroomsaa biyya kana bulchuu osoo hin eegalin dura abbaan gadaa Harargee bulchaa ture abbaa gadaa Ibroo Shaxaa jedhama. Qacceen sirna gadaa uummata kanaas nama kana harkatti akka dhaabde maanguddoonni ni ibsu. Aanaan kun aga bara 1997tti fedha uummataa malee bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee jalatti bulaa turuun ishee beekamaadha. Haa ta'u malee hacuuccaa alagaa eenyummaa isaanii dhabamsiisuudhaa fi irratti raawwachaa ture irraa kan ka'e uummanni kun yeroo gara yerootti qabsoo hadhooftuu finiinsaa turaniiru. Qabsoon aanaa cinaasan gamana dhufuudhaaf ka'ee galteesiin bara 1988 aanaa cinaasan kana baruudhaaf achi dura namni aanaa cinaasan beeku hin jiru. Cinaaksan naannoo Somaalee jalatti yeroo san buluu turte. Ani ogguun aanaa Kombolchaatti irraa gara aanaa Jaarsootiitti na jijjiiran nam tokko natti dhufe manatti biirootti galgala aanaa biiroo irraa gabboo jiru na dhufe nama sun maqaan isaa Rashiid Haajii Jaamaa dhalataa aanaa Cinaaksan amma Araddaa Mudhii Daawwetitti na dhufeeti natti hime waa'ee Cinaaksan uummanni Cinaaksan jiru kun Oromoodha aanaan jedhe amma dura laffaanee hedduu dadhabnee nama nu jalaa dubbatus dhabnee akkasitti dhufnee naan jedhe aboogaa aanaan Cinaaksan akka Oromoo taatan hin beeka garuu nama tokko achirraa hin beeknu akkamitti waan kana galmaan ga'uu dandeenya waan jedhamu isa kana wajji haasofne Rashiid Haajii kana wajjin atillee nama tokko kophaa tokkotti deemtee achi biyyoon dandeessu Cinaaksan dheeyitee uummanni keenya kun uummanni Cinaaksan jiru kun nuti Oromoodha kan jiru ittiif hin beekan yoo sanitti nuti Somaaleedha kan jiru hin beekan achi dheeyitee manguddoota nama 5 akkanallee nu ijaartee deebitaa jeetiin itti ergee Cinaaksan dhaqee guyyaa 15 taa'ee manguddoota nama 5 akkana nu ijaaree dhufe jechuudha. Oromoo tana Oromoo armachiistuuni ni dhalataniif malee waan akkanuma bitti barbaadanii miti. Taphattiin harkannee ammaas hojjennee deemnee mangistii gaafannee Oromoo tana agartee akka Oromoo itti deebinu mangistii nu hayyamte. Kumaa nuti gisee bitina 90 takka eegallee qabsoo tana. Nu 5 yaad sobaa dhaqee kan bulchiisaa achi jiru gaafatan kumaa dumbasa. Kan kitibaata dalagus Abdii Ali Abdoo jaaniin gisee san eegallee amma hoggaatan eegallee wanni ammas mirjaa nu dhufe 97 hagaa jiru ammas mirjaa nu dhufe akka Oromoo itti maqamne saniif tabaan dhufne bakka hunda baaneeti uummata keenya qabsooyne uummata keenyas wakiila raataane isaanii nu hayya uummanni keenya akka ol deemnu isaaniitti harkannee Oromoo. Qabsoo eenyummaa uummanni Harargee taasisaa turan kun mootummaa biratti dhaga'amtii argachuun yeroo bara 1997 riferendamiin gaggeeffamuu araddoota 84 toora kanatti argaman keessaa araddaan 52 fedha isaaniitiin naannoo Oromiyaa jalatti buluu waan filataniif aanaa Cinaaksan araddoota 52 kanneen ofitti hammachuun qaama godina Harargee waa taatee hundoofte. Wantoonni hundeeffama aanaa kanaatiif sababa ta'an rakkina bulchiinsaa rakkina siyaasaa fi rakkina hawaasummaa naannoo sanirra tureetu aanaan kun gara Oromiyaatti akka dhufuuf sababa ta'e miidhaa isaanirra jirtuutu isaan gamanatti isaan fidee sababa isaaniif ta'e. Eenyummaa uummata kanaa kabachiisuu keessatti qabsoo hadhooftuu hanga aarsaa lubbuutti illee kan kaffalan hedduudha. Hooggantoota mootummaa sadarkaa araddaatii jalqabee akka naannootti jiranii fi maanguddoonni biyyaa dargaggoonnii fi shamarran marti qabsoo eenyummaa uummata aanaa kanaa keessatti gahee yoomuu hin dagatamne ba'aataniiru. Maamayyuuyyaa nama qabsoo lafee isaaf kanneen bakka sunitti galee dhiiga isaa dabarsee biyya sun qabsoo na wajjin godhe keessa gahee olaanaa nama taphate keessaa tokko isaa hanja. Gootonni akka aanaa keenyaatti qabsoo kana keessa ture baay'eedha. Akka Abbaa Duulaa fa'a, Junaayid Saadoo fa'a. Nuti qabsaa'onni yeroo san pireezidamii filannaa eeggeeffame booda manneen barnootaa akka ijaaraman Abbaa Duulaan mataan isaa dhufee baajata miliyoona 2 maal gaafas yeroo san nuu kennee araddoota hunda keessatti manneen barnootaa akka ijaaraman nuu godhe. San dura immoo hanga baatii 6 daasatti barachaa turre. Barnoota hin qabnu achi dura. Artisti asirratti immoo yeroo hundaa'u akka Muyyaddiin Hasan Amaanuu fa'a amma lubbuudhaan dabaree jira. Qabsaa'ota irraa tokko. Warreen ammoo qabsoo san keessa turan akka Maamayyuuyyaa fa'a, Maamad Abdikariim fa'a,
warreen akkanaa kun yeroo san qabsoo hedduun wajji gaggeessanii akka filannaan kun gaggeeffamu godhanii uummanni Oromoodhaa akka uummata Oromooti wal qunnamu. Gootota baay'ee qabna. Dr. Akililu Lammaa, Dr. Fuad Jaarsoo, kan akka Mul'isa Abbaa Gadaa, kan akka Badhaasoo Mixee gootota hedduu qabna. Gootonni kun kan lafa kana wareegama qaalee kafalee maqaa Oromummaatiif dallayatee ilaa hanga har'a armaan as ga'edha. Hojii adda durummaadhaaf uummata kana baraaruuf hojjetan jira. Kun guddoon kaasteetti Fu'aad Jaarsoo kan jedhamu yeroo sunitti uummata Jaarsoo kana qindeessee rakkoon balaa uummata irra gahu kan waan adda durummaan hojjete qabaa jecha. Itti aansuudhaan akka seenatti namoonni biraas kaasuu dandeenya. Aanaan kun namoota akka Hayyuu Akiliiluu Lammaatis kan horate ta'uu isaati. Fakkeenyaaf Koocaar jenna magaalaa lammaffaa aanaa cinaksanii kiiloomeetira 7 asirraa fagaatti. Dooktarri kun biyyaafis argannoo nama uume keessaa isa tokko jecha. Hayyoota akkanaas biyya qabdu. Gara biraatiin yeroo gabaabaa kana immoo hundeeffama aanaa kanaa keessatti immoo namoonni sochii addaa godhan kan ragaa baanuuf ni jiran jecha. Waan qaamanis yeroo sun keessatti hirmaanneef. Mahammad Abdukariim jedhama. Bulchaa aanaa Jaarsoo ture. Komii achitti dhiyeeffachaa turani. Mataa walitti qabee qindeessee rakkoon isaanii hanga caffeetti hanga mootummaan naannoo Oromiyaa dhageettu kan gaggeessaa ture isa. Inni lammaffaa Mahammad Guyyaa jennaani. Innis bakka bu'aa paartii ture. Bakka bu'aa dhaabaa ture yeroo sunitti. Inni isaa raddoota kana keessatti olii gaddeemee hanga wareegummaa lubbuudhaa nama kafalee jechuudha. Nama seenaan yaadachuu qabdu. Inni kaan Maandeellaa jedhanii maqaa moggaasa isaa qabsaa'aadha. Innis mana hidhaa turee jechaadha yeroo sun hunda waggaa 1483 irraa hanga 96 guyyaa fadhannuma hidhan jechuu jaarsa kana. Abdiin kutanne qabsoo itti fufee hanga sagaleen uummataa murtiin guyyaa kan namu sunitti Maandeellaa jechuun kun kan baheef akkuma Maandeellaan bara 27 waan hidhameef innis bara 14 akkana manuma hidhaa kana keessatti dararamaa ture jechuudha. Jarri kun maqaan isaanii yoo ta'u seenaa mataa isaanii qaban jecha. Hundaa'ina magaalaa Cinaaksan dura magaalaa umrii dheeraa waggaa 800 ol qabdu maqaa ganamaa Dakkar yookiin Darbii Dhagaa jedhamuun beekamtutu aanaa kana keessa ture. Magaalaan Darbii Dhagaa walitti hidhamiinsa daldala cimaa magaalota kanneen akka Adaree Biyyoo, Dirree Daawaa, magaalaa Jaldeessaa kan aanaa Kombolchaa keessatti argamtuu fi daldala ilkaan arbaatiin aga buufata doonii Zayilaattilleen magaalaa baay'ee cimtuu turte. Magaalli tun magaala Darbii Dhagaa jedhamti afaan Oromootiin, afaan alagaatiin Darbiga jedhamti afaan ollaa keenyaatiin. Afaan ollaa keenyaatiin Darbiga jedhamti. Bu'uurri maqaa moggaasa kanaa Darbii Dhagaa isa jedhurraa kan dhufe akka ta'e biiroon ragaan waajjira aadaa turizimii aanaa Cinaaksan ni mirkaneessa. Histirii Itoophiyaa keessatti illee magaala barreeffamtee jirtu Dakkar jedhamti. Magaala Biyyoo Awwaallee jedhamtu tokko Jaldeessa jedhamtutu jira aanaa Kombolchaa keessa. Walitti hidhamiinsa daldalaa qaban hamma Dirree Dhawaa, hamma Magdishoo, hamma Port of Zeyilaa irratti bahara Zeyilaa jedhamu naannoo kanaan waan dhiyaatuuf walitti hidhamiinsa yeroo sanitti daldala yeroo sanii amooleedhaa fi uummanni keenya ilkaan arbaa fa'aa daldaluu deddeebisuu turanii uummanni keenya Oromoolleen Jimmarraa dhufanii naannoo kanatti aadaa fi seenaa wal jijjiiraa turanii. Toorri yeroo ammaa magaalaan Cinaaksanitti hundoofte kun toora bishaan qabuu fi qabbanaa qonnaaf mijataa waan tureef nama maqaan isaa Assangaraad jedhamutu qonnaaf itti fayyadamaa ture jedhu maanguddoonni. Uummanni aanaa kana keessa jiraachaa turan dhimmaaf fageenya irraa gara magaalaa Darbii Dhagaa yoo dhufan ganda Luugoo kan ollaa lafa Asan qonnaaf qabatee Cinaaksan yeroo ammaa jedhamtu haara galfiif bulaa turan. Bari'ee magaalichatti namoonni biroon wal arganii eessa bulte jedhanii yoo wal gaafatan Cinaa Asan bulle jedhanii deebisaa turan. Kanumarraa ka'uun maqaan Cinaaksan jedhu jecha Cinaa Asan jedhurraa akka dhufee seenaan ni ibsa. Moggaasni maqaa Cinaasanarraa kun kan argame akkuma manguddoonni keenya ganama kana ibsan gandi xiqqoon tokko gamana jirti xarafa kana ganda Luugoo jedhamtu. Magaalaan reefu isinii ibse magaalaa Dakkar jedhamtu yookaan Darbigaa jedhamtu magaalaa seena qabeetti waggaa 1000 olii san uummanni loowwan isaanii yeroo geeffachuudhaa deeman baadiyyaarraa dhufanii
ganda luugoo kana bulu. Eessa bultan jedhanii yeroo gaafatan cinaa Hassan Bullee jedha. Qonnaan bultoota bebbeekamoo waan ta'aniif eessa bultan hoggaa jedhan cinaa Hassan Bullee, Hassan cinaa Bullee. Iddoowwan seena qabeeyyiin hawwata turizimiidhaa gurguddoo qabdi jechuudha akka biyyaalessaatti kan galmaa'an. Iddoota hambaawwan seenaa fi hawwata turizimiitti yoon isinii dhufu masgiida umrii dheeraadhaa Darbigaa jedhamutu jira. Umrii waggaa 800 olii kan qabu. Iddoowwan hawwata turizimii kana keessa hambaawwan seenaa akka holqaatti ilaallu holqa dheeraa Goda Guuris jedhamu tokkos ni qabna. Ardaa Jilaas qaba aanichi. Ardaa Jilaas sirna gadaa bokkuu Jahan Jaarsoo akka Harargee baatti sirna gadaa deebisanii bu'uureessuu keessatti aanaan keenya aanaa jalqabaati. Akka ragaa waajjira aadaa fi turizimii aanichaa agarsiisutti aanaan Cinaaqsan magaalaa bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 643 fi magaalaa godina Harargee Bahaa Harar irraa immoo kiiloomeetira 133 fagaattee kallattii ba'aatiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee dhiyaan aanaa Jaarsoo, kaabaan aanaa Dambalii fi Tulluu Guleedii fi kibbaan aanaa Gursumiin daangeffamuun lafa hektaaraa 66,172 uwwistee argamti. Haalli qilleensa aanaa kanaa parsantaan 48 gammoojjii, parsantaan 49 badda daree fi parsantaan 3 immoo baddaa yoo ta'u, rooba giddugaleessaa miilimeetira 345 kan argattuu fi oomishaalee kanneen akka midhaan nyaataa, midhaan zayitaa, kuduraa fi muduraa fi dadammaqsituu garaagaraatiin beekamtudha. Uummanni aanaa kanaa baay'inaan horsiisa loonii, qonnaa fi daldala garaagaraa irratti hirmaatanii argamu. Keessumattuu daldalaan walqabate aanaan Cinaaqsan daangaa irratti argamu isheetiin walqabate daldala xixiqqaafis ta'e daldala gurguddoodhaaf daran mijooftuudha. Akka waliigalaatti aanaan keenya aanaa guddaadha. Lafa guddaa qaba, uummata illee guddaa qaba. Aanaan keenya haalli teessuma lafaatti isaatti illee baay'ee mijaawaadha. Qonnaaf ni ta'a, gosa oomisha hundaaf illee ni ta'a, horsiisa horiitiif illee ni ta'a, kannisa horsiisuuf illee ni ta'a. Gama biraatiin ammaas aksasiin yookiin immoo jidduu magaalaaf baay'ee dhiyoodha. Magaalaa naannoo Somaaleetiif Jijjigaaf dhiyoodha, Harariif dhiyoodha, Dirree Dhawaaf dhiyoodha, Wacaaleef dhiyoodha. Hanga biyya alaatti illee maarkeetii guddaa qaba jechuudha aanaan keenya. Lafa guddaa qaba, maarkeetii guddaa qaba. Yoo aanaa keenya kana irratti hojjenne, yoo aanaa keenya kana irratti gama waldaanis haa ta'u, hojuma kaan irrattuu baay'een yoo hojjenne aanaa keenya bira dabarree aanaa biraatillee deeggaruu ni dandeenya. Uummanni aanaa kanaa uummata obboloota isaa kanneen biroo waliin ta'uun qabsoo olaanaa gaggeessuun sirna federaalizimii dhugaa hin taane biyya teenya baroota hedduudhaaf ittiin gonfamaa turte sana ofirraa faccisuun jijjiirama haaraa kana fiduuf eenyuyyuu caalaa aarsaa kaffalaa turee jira. Jijjiiramni kun akka dhufu qabsoo guddaadha kan godhaa ture. Keessaafuu uummanni godina Harargee Bahaa akkasumatti dargaggeessi keenya wareegama guddaadha kan kaffale. Kan immoo diddaa gabrummaa fi akkasumatti immoo dimokiraasiin dhugaa lafarratti waan hin jirree fi federaalizimii dhugaa waan dhabee fi dargaggeessi guutuutti Harargee Bahaa keessatti fincila guddaadha kan kaasaa ture. Fincila dargaggeessi kaasaa ture kan immoo uummanninis kan deeggaraa ture. Kanaaf wareegama guddaa itti kafalee jijjiirama kana fide. Qabsoon uummata Oromoo sadarkaa takka fuulduratti akka deemtu jijjiiramni kun akka dhufu uummata gahee guddaa taphateedha uummanni kun. Gaafa uummanni naannoo Somaalee irraa buqqa'u isiniif jirra jedhee jalqaba bee uummanni simate uummata kana jechuudha. Kana kan gochuu danda'eef tokkummaadhaan. Tokkummaan kun immoo cimee itti fufuu qaba malee jechuudha. Egaa jijjiiramni haaraan kun dhufee as haalli nageenya aanaa kana keessa jiru bu'uura irraa furameera jechuulleen baannu fooyya'insa guddaatu jira. Akkaataa qabsaa'een gaafin uummata godina Harargee Bahaa guutuutti deebi'ee jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee guyyaa takkatti yeroo gabaabaa keessatti gaafin hundi hin deebitu. Yeroo gabaabaa keessa akka deebisnu jira, yeroo jiddu galeessatti kan deebisnu jira, yeroo dheeraas kan duraa fudhatu gaafin uummataa jira. Kan immoo akkaataa yeroo gaafattuudhaan jara gaafii uummata keenyaa deebisuuf haasamee guyyaa kan hojjechaa jiru akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka bulchiinsa godina Harargee Bahaattis hojjechaa jira. Hanqina raawwii gubbattis nu qunnamu qorannee guyyaa guyyaatti sirreessaa kallattii qabsiisaa deemaa kan jiruu fi kan humna keenyaa oolte immoo qaama dhimmi ilaaluu wajjin dibeet goonee rakkoon san akka furamtu kallattii kaayaa kan deemaa jiru akka ta'e kaasumaaf. Dhugaa dubbachuuf taana mootummaan jijjiiramaa gara hooggansaatti erga dhufe
riiformii sadarkaa seektaroota mootummaa seektaroota gurguddaa nageenya kaasuu dandeenya, odeeffannoo kaasuu dandeenya, gumruukaa kaasuu dandeenya. Hojii bal'aan naannoo kanatti hojjetameen riiformiin keessoo seektarootaatti hojjetameen jijjiiramni abdachiisaan biyya keenyatti akka dhufu haalli mijataan uumamee jira. Haala mijataa uumame kanaan immoo mootummaan uummata biratti dhageettiinsa dabalaa akka dhufu ta'eeti jira. Bu'uura mootummaa cimaa uumuudhaaf nu dandeessu sadarkaa biyyaatti sadarkaa aanaa keenyaattis uumuu dandeenya jirra kajuu san qabna jechuudha. Yeroo ammaa kana aanaa Cinaaksan daran misoomsuudhaaf hojiileen misoomaa garaagaraa sadarkaa aanaa godinaa fi naannootti karoorri qabamee xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiru. Manneen barnootaa 60 qabna. Manneen barnootaa 60 kana keessaa manneen barnootaa 3 manneen barnootaa dhuunfaadhaati. Manneen barnootaa tokko immoo sadarkaa lammaffaadha. Kanaaf naannoo kanatti illee hanqinni ni jiraachuu. Fakkeenyaaf haayiskool araddaa 52 qabnu keessa haayiskool tokko qabna. Mana barumsaa tokko qabna haayiskoolii. Inni kun ammoo hanqina bu'uuraalee misoomaa keessatti dhimmoota ilaaluu dandeenyu jechuu barbaadeeti. Kan biraa akkasuma PTCnis ol qabatee bu'uuraalee misoomaa gama siniin jiru wal fakkaataadha dhimmicha jechuudha. Haa ta'u garuu bu'uuraalee misoomaa kun ijaaraman kun illee yeroo dhiyoodhaa as tajaajila eegalan malee san dura caccabuun tajaajila kan sababa walitti bu'iinsa naannoo daangaa jiruu fi waraanaatiin tajaajila ala taa'anii haala turan jira. Garuu waggaa kana amma manneen barnootaa 25 ol ta'u kan duraan hojii dhaabee ture mana barumsaa akka deebi'ee hojii galu goone jira. Bara kana jallisii irratti qamadii misoomsuun bara itti jalqabamedha. Qamadii jallisii bara kana yoo xiqqaate hanga hektaara 500 ol kan oomishne ta'uu isaatii fi kunis qonnaan bulaa biratti amantaa yeroo takkaa miti yeroo sadii waggaatti oomishuu ni danda'a akka jiru kan uumedha. Akka aanaa keenyaatti wanni gurguddaan industirii fi kun waan hin jirreef namni lafa irratti kan bobba'aa jiru. Lafa kanarratti garuu gama qonnaatiin jallisii irrattis yoo kan bobbaasnu ta'e dhiyeessii paampii bishaanii akka nu dhiyaatu barbaanna. Paampii bishaaniitii hojii wal qabatee fedhiin baay'eetu jira jallisii hojii wal qabatee hanqina bal'aatu jira achirratti. Kanaafuu bal'inaan aanaa akkanaa kanarratti aanaa bal'aadha. Aanaa makiinaa fi waan hundaafuu mijaawaadha. Kanaafuu waan kanarratti silaa tiraakteriinis baay'inaan nu dhufee paampiin bishaaniitis asirratti nu dhiyaate dargaggeessa baay'ee hojii galchuu ni dandeenya jechuu barbaadeeti. Uummanni aanaa kanaa caalumatti eenyummaa isaatti akka gammaduuf barnoonni afaan dhaloota isaatiin kennamuu fi eegalee jira. Iddoo tokko tokkotti waliin ga'iinsa irratti rakkoon yoo jiraate illee haga danda'ameen aanicha keessatti lammiileen hundi barnoota akka argataniif hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Gara qulqullina barnootaatii hojii ol qabatee akkuma beekamu hanqinni jiraatullee sadarkaa biyyaatti hanqinni jiraatus kanarraa kaameeti roodmaappiin kun jalqaba kan diizaayinii ta'e. Achirraa kaanee yoo ilaalu gara sadarkaa aanaa keenyaatti yoo dhufnu qulqullinaan wal qabatee wantoonni ganaa irratti hojjennu kan nu hafu jira. Fakkeenyaaf barataan barreessuu fi dubbisuu irratti sadarkaa gadii irratti qabannaan jiru xiqqoo hanqinni ni jira. Kun immoo waan irratti dalagamu. Garuu silaa giddibiin sun bishaan guddaadha silaa akka qabu. Giddibii piroojeektii meegaadha. Bishaan qabu sun silaa uummata Oromoo qofa miti ka fayyadu. Uummata naannoo Somaalee jala bulu kan naannoo san jiraatu hunda ka fayyadu silaa. Bu'aan isaa walumaan ta'a malee waan kan Oromiyaa qofa fayyadu miti. Garuu hanga ammatti amma piroojeektiin sun meeshaa isaa galfatee abbaan kontiraaktara fudhate meeshaa isaa galfatee meeshaanis akkasumatti hojii akka dhaabu godhameeti meeshaan isaatis hojiin isaatis dhaabbatee hanga amma akkasuma taa'aa jira. Rakkinni keenyaarra karaa hin qabnu karaan nuti qabnu idileenu ciccitee jira. Maal barbaannaarra mootummaa keenya ergaa wanni nu geessaniin karaa guddaadha qabna kabihee jiru kan ammallee nurraa ciccitee jiru karaan kun maali asii fi jaarsoo yeroo bijee mootummaan akka isfaaltii nu godhu asii fi jijjigaa fi jaarsoo idduudhatti yeroo bijee jijjigaarraa jaarsoorraa ol eegalamee jira illaa hararitti hojjechaa jiran amma keenya kunis jarjaratti kan nu eegalamu barbaannaa. Hammas aanaa keenya kana maaltu jira bishaanii qaali
bishaan lagarratti eelarratti maala qabaafna. Bishaan sun akka nuu bahanii bakkayyuu akka araddootaatti nu baasanii dhuunuu barbaanna. Garuu gaafiin hawaasaa as jiruu fi hojiin as jiru waliin gitu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Istiil bakka manni barnootaatti cufaati jira zoonii takka guutuu jechuudha. Isaa san bira dhaqqabsiisuuf illee ganaa hojii guddaa nu gaafata jechuudha. Hojii duulaa gaafata. Kanaaf rakkoon hamaan jiru aanaa keenyatti rakkoo bishaaniiti bu'uuraalee misooma wajjin wal qabatee magaala kana dabalatee araddoota hedduu keessatti rakkoo bishaanii hamaa jira. Rakkoo nageenyatti aanee rakkoon jiru rakkoo bishaaniiti. Piroojeektiin bishaanii kan magaalaa kanaa yeroo juntaa sanii namni kontiraaktara fudhatee itti taphatee jechuun ni dandeenya. Maallaqa miliyoona 50 ol kan itti ba'e. Haa ta'u garuu iddummaan irraa saayitiin sallakti ta'uu mijaa'aa miti. Baay'ee fagoodhaas irraa. Aanaa tulluu jala kan jira harkifame. Tuubboon yeroo isaan galchanis tuubboo bishaan lafa kiiloomeetira hedduurraa fidduu miti. Ana wajjin wal qabatee rakkoo hamaa jira. Inni lammaffaa rakkoon bishaanii uumama. Bishaan gadi fagoodhaas itti jiru baay'ee gadi fagoodha. Gadi fagoodha. Piroojeektiileen garaagaraatis nu deeggaraa jiran miti mootummaan jechuudha. Nulleen hanga dandeenyutti deemaa jirra. Haa ta'u garuu ammallee wal dhaqqabsiisuudhaaf hedduu nu hafaa jechuudha. Hedduu nu hafaa xiyyeeffannaadhaan garuu itti deemaa jirra. Akka carraa ta'e qindeessaan miseensota caffee Harargee ba'aa ana waan tureef gaafii kana aanoota hundarraa gaafii rakkoo wal sunii hojii wal fakkaatu qindeessinee gara waajjira caffeetti erginee jirra. Waajjirri caffeelleen qaama dhimmi ilaallatuun akka isaan gaafatan kallattiin bilbilaan illee koreelee dhaabbiis dargaan jiran qaama hooggansa olaanaa caffeellee qabsiisaa jirra. Dachi guddaadha naannoo sanitti kan misoomuu dandeessu kan jiru. Dachi sanirra guutuutti uummanni misoomsuu hin dandeenye dhugaadha. Wanni isaan kaasan rakkoo nageenyaa xiqqoo achii fi achitti mudattuu wajjin wal qabatee. Rakkoo kana immoo bu'uura irraa hiikuudhaaf godina faafamee wajjin aanaa naannoo shan keessa jiru addaa tuzuutii wajjin torbaanitti addaan aanaa lama walitti dhufee aanaan tuzuutii fi aanaan cinaaksan torbaanitti malatee rakkoo keessoo isaanii akka eegan. Nuufi godina Harargee Ba'aatii fi godinni faafamee immoo ji'a lamatti ji'atti waraagalee malachaa rakkoo jiru kallattii qabsiisaa fara kannaa deemuu wanni jalqabne yoo jiraatee rakkoon bu'uura irraa hin hiikamne keessoo keenya sakattaanee rakkoo jiru bu'uura irraa hiikuuf wanni jalqabne jira. Dabalataanis haalli teessuma zooniiwwan tokko tokko haala bulchiinsaa fi mijataa ta'uu dhabuurraan kan ka'e tajaajiltoonni isaan aanaa irraa argachaa jiran akka hin jirre namoonni ibsan ni jiru. Keessumattuu zoonii makkanniisaa Oromoo jedhamuun walqabatee araddaan tokko kan bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleetiin bulu gidduu aanichaa fi zoonii kanatti argamuun isaa walqunnamtii aanaa fi zoonii kanaa laafaa akka ta'uu fi sababa ta'ee jira. Rakkoon kun akka furamuuf aanaan kun baay'ee bal'aa waan ta'ee maaliif aanaa lamatti nuuf hin qoodamne jedhanii kan komii kaasanis ni jiru. Zoonii makkanniisa Oromoo kan jedhamtu dhaquudhaaf ganda san keessa qaxxaamuru malee hin deemu. Gandi sun ganda naannoo Somaaliyaa keessatti bulu. Ganda san keessatti qaamni shiftaa gosaatiin ijaarame hidhatee jiru qaxxaamuruutti hin dhiisu. Aanaan achi dhaquu hin danda'u. Uummanni sun aanaa dhufuu hin danda'u. Uummanni sun waggaa 3 oliif barnoota argachaa hin jiru, fayyaa argachaa hin jiru, ganda 18 guutuudha gara abbaa warraa 16,500 ta'a jecha. Abbaa warraati. Maatiidhaan yoo lakkoofne gara 70,80 ta'a. Uummata kana tokko tokko isaatti ganda 18 waan deemee mari'achiiseen ture. Uummanni san isaan bira deemtee mari'achiisuuf asiin cinassanii deemuu hin dandeessu. Jijjiga qaxxaamurtee Toogoo caalee seentee Somaalilaandi seentee Somaalilaandi lafa hiissaan dhufteeti kiiloomeetira 220 deemtee dhuftee uummata kana qunnamta. Kan makkanniisa Oromoo nurraa gaccitanii barnoota tokko hin qaban ilmaan isaanii. Keenya gahameefu barnoota ni qaba ni qara. Kan makkanniisa sun maal irra jira? Maal harkaa qaba? Nagee harkaa hin qabu. Barnootaas hin qabu. Ilmaan isaanii mana galanii taa'u jiran. Silaa isaan illee jedhanii jiranii aanaa keenya kun lama nuutee achitti uummata sun nuu qoraasis ni barbaanna. Aanaan cinaaksan akka carraa ta'ee araddoota 52 qaba. Araddoonni 52 immoo baay'eedha. Akka godina keenyattis baay'ina araddaatiin bal'ina lafaatiin illee aanaa tokkoffaarra jiru. Gaafiin uummata keenyaa dhugaadha aanaa lama ta'uu barbaadu. Rakkoon nageenyaa jidduutti uumame manneen barnootaa jidduutti cufame ammas dhiibbaa ta'ee jira jechuudha. Isa kana deebifnee ijaaruufillee rakkoon nageenyaa kun furamuu qaba. Manneen barnootaatis
banamuu qaba. Manneen barnootaati kan ijoolleen daa'imni afaan isaa aadaa isaatis itti baratu. Kanaaf immoo hojii nageenyaa kanarratti xiyyeeffannee deemaa jira. Gaafa hojiin nageenyaa kun lafa qabate hojiin kan nama dhibu jechuudha. Uummanni kun uummata qabsoodhaan eenyummaa isaa argatee fi eenyummaa isaa tursiifachuudhaaf wareegama guddaa kaffalee waan ta'uuf fedhii guddaa qaba. Rakkoon nageenyaa kun furamee haalli jiruuf jireenya isaanii kan duraanitti deebi'ee taanaan salphaadha jechuudha. Isa kana akka gufuutti ta'ee jiru. Kan ammoo hojii nageenyaa kana cimsinee itti deemnee furuudhaaf ni hojjenna. Wanni jalqabame gaariin jira. Waan jalqabame kana itti fufuudha. Fakkeenyaaf amma rakkoon nageenyaa yeroo ani bulchaadhaa jiruu fi amma tokko miti jecha garaagarummaa baay'ee qaba. Garuu rakkoo nageenyaa hagguu jennu kan kaleetiin madaaluu hin qabnu. Isuma arraatiin madaaluu qabna jecha. Kalee rakkoo bal'aa ture arra immoo rakkoo xiqqoo jiru jenni madaalli sirriin ta'u. Akkuma arraatitti rakkoon xiqqoon nageenyaa takkaahu dhabamsiisuu qabna jennee karoorfachuu qabna jechuudha nuti akka uummatattis akka hooggansa aanaatti yaa mootummaa biraa wanni nu gargaaruu qaban qaamolee waliin bu'iinsa jennu qaama lamaatu waliin bu'a ilaalcha lamaatu waliin bu'a ilaalchoota lameen kanaaf qaama lameen kana walitti fidanii rakkoo isaanii gatta'anii teessoodhaatti mari'atanii gara mariitiin hiikame gaariidha kan jiruun qaban wanni hundinuu. Uummanni aanaa kanaa uummata obsa qabeessa eenyummaa isaatiin boonuu fi sabaa fi sablammii birootiin wal kabajee baroota dheeraadhaaf waliin jiraachaa turedha. Namni naannoo Harargee jiru amantiinis waliin qoodu. Lammaffaa sabaanis waliin qoodu. Sadaffaa dhabaas kan gargaaranidha uummanni keenya tokkoomee akka nam takkaatti yaada tokkummaa gubbatti amana. Itti gaafatamummaadha jira jechuudha. Obbolummaan Oromoo fi Soomaaliyaa kun bu'uura akka qabatu. Obbolummaan kun akka cimu. Rakkoon amma dura ture hundi akka furamu. Rakkoon amma dura ture rakkoo warri siyaasaa walitti buuseeti malee uummanni Oromoo fi Soomaaliyaa uummata obbolaadha. Uummata yeroo dheeraa hojii jiraachaa ammas waliin jiraachaa jirudha. Isa kana itti fufsiisuudhaaf itti gaafatamummaa guddaan jira. Rakkoo nageenya xiqqaa mul'atu kana ammoo furuudhaaf mootummaan itti deemaa jira. Isa kanaaf tumsa gochuudha. Rakkoon nageenyaa kun akka furamu jechuudha. Nageenyi araarree akka bu'u. Namni jireenya isaa idileetti akka deebi'u hawaasni tumsa gochuu wadu. Godina Harargee Bahaa jechuun godina jaalalaati. Godina hawwata turizimii gurguddaa qabu. Godina dinagdee haala mijaawaa qabu. Naannoo hedduu waddaan geessinu. Akkasumatti immoo bu'uuraalee misoomaa kan barbaachisu guuttachuu keessatti gahee guddaa qabna guuttachaatis jira. Qilleensa mijaawaa qaba. Humna namaa guddaa qabna. Lafa investimantiif taatu hedduu jira godina Harargee Bahaa keessatti. Keessaafuu warshaa adda addaa dhaabuu wajjinis wal qabatee lafa qonnaatii wajjinis wal qabatee hedduu jira waan ta'eef jecha uummanni Itoophiyaa keessa jiru, Oromiyaa keessa jiru, keessa ala jiru dhufee yoo invest godhe nuti isaan simachuuf, isaan qubsiisuuf qophiidha kan jedhu maqaa bulchiinsa godina Harargee Bahaatii fi uummata godina Harargee Bahaattiin yaamuu barbaada.